dhalchuun abbaa ta'uu miti. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koo kutaa 1-3tti harmee koo biratti baradhe. Harmeen koo anaan manatti waan na deesseef abbaa manaan itti heerumte anaan hin jaallatu. Inumaa maqaa gaariin taaneen ijoollummaatii kaasee maqaa na waama. Yeroo maqaa kanaan na waamu sammuun kiyya baay'ee tuqama. Anis umrii kanatti naannoon dhaladhee guddadhe kanarraatii baduun murteeffadhe. Akkuman jedhees guyyaa qopheeffadheen harmee kootti illee otoo himiin uffata mana keessaan qabu hundumaa feestaalii kurtuutti naqadheen daandii gara magaalaa Finfinnee nama geessura dhaabbadheen konkolaataa eeguu jalqabe. Ganamadhaatii konkolaataa argadheen keessa seeneen gara magaalaa Finfinneetti imala koon taasise. Akka carraa ta'ee geejibaaf ani saantiman qabu. Yeroo gargaaraan konkolaataa qarshii fidii jechuun na gaafatu qarshii homaa tokkoyyuu akka hin qabne itti hime. Eessa deemtaree jechuunis yeroo inni na gaafatu magaalaan dhaladhee guddadhe irraatii baduu akkan barbaadu malee eessa akka hin deemullee hin beeku jedheen itti hime. Gaheensaa qarshii funaanuudha waan na ta'eef dhimma keetii qarshii yoonaaf kennite malee bakka kanatti si buusaa jechuun hudhee na qaba. Namoonni konkolaataa sana keessa jiranis walitti bu'aa jiraachuu keenya yeroo arganitti sababa nuti walitti bu'aa jirru gargaaraa konkolaachisaa sana ni gaafatu. Innis qarshii geejjibaa naaf kanfaluu diddee nama tokkoyyuu ani bilisaan fe'uu hin danda'u jedhee isaanitti deebise. Yeroo kanatti dubartiin qaamaan baay'ee guddoo taate tokko ofitti na waamtee eessa akkan deemuu fi maaliif akkan deemu tokko lamaan na gaafachuu yeroo isheen barbaaddu ani immoo seenaa duuba koo jiru waa'ee gara jabeenya abbaa buddeenaa koo tokko lamaan baaseen isheetti hime. Baay'ees naaf gadditee battaluma kana si fudheen galaa mana intala koo teessaa jettee gargaaraa konkolaataaf illee gatii geejibaa naaf kanfaltee na fudhattee gara magaalaa Finfinneetti dhufti. Konkolaataa yaabbannuraas fuunee taaksii ishee xiqqoo qabannee gara mana isheetti imala keenya taasisne. Jalqaba nyaata nyaadhee dhaladheen nyaata akkasii argeen hin beeku. Bunaa fi aannan walitti makanis naaf fidanii. Garaa kootti yaa jireenya magaalaa jedhee taajjabadheen guyyaa sana boqodheen buleen gara mana intala isheetti konkolaataadhaan na fudhatanii deemanii. Mana keessa wanta jiru hundumaa natti barsiisuuf yaalanis haa ta'utii garuu baadiyyummaan koo isa gadi fagaataa waan na ta'eef salphaatti maqaa meeshaalee isaa ta'u hojii mana keessaa to'achuu hin dandeenye. Hojiin gara jalqabaa irratti itti cimeen hojjedhee mana qulqulleessuu fi uffata seeraan miicuudha. Ittoon ani mana sanatti danfisu isaaniif miti anumaaf iyyuu mi'aawu dideera. Waa gaarii irraa nyaata gaarii nyaatu. Yeroo sanatti qabeenyi isaanii haga kanadha jedhee beekuu baadhus haa ta'utii garuu maatiin sun baay'ee sooressaa. Haati manaa fi abbaa manaan konkolaataa kan mataa mataa isaanii qabu. Anis guyyaatii gara guyyaatti jireenya mana sanaa baraa dhufeen amalli koollee maatii sanaaf waan na ta'eef baay'ee ofitti na qabu jalqabanii. Bakka ijoolleen firaa yookiin ijoolleen jaartii na fiddee dhuftee mana sana hin jirretti itti gaafatamummaa kan fudhatu anadha. Darbees barnoota koorraa shanyii fidachuu waan hin dadhabeef akka haaraatti kutaa 1ffaa barumsa galgalaa na galchanii. Barumsa kanas jabaadheen barachuu yaaleera. Haa ta'utii garuu deebi'een kutaa 3ffaa yeroon ga'u ani dubartiidhaatii rakkoon gara biraa na qunname. Barattoota dubaraa akkuma koo barumsa galgalaa galgala baratantu jira. Isaan kaadhimaa mataa mataa isaanii qabu. Akkuma ofiif qooddatanii jiran anaanis kaadhimaa naaf baasaniiru. Yeroo tokko tokko mana isaa galgaleeffadheen akka nama barataa ooleetti gara maatiitti hin deebi'a. Jireenya dhaatii yeroos waanuma gaarii natti argame fakkaata. Booddee irratti namni kaadhimaa koo ta'e kun sin fuudhaa mana sanaa bahiitii na waliin jiraadhu
beekuu jedhee na gaafata. Umriin koos tilmaamaan waggaa 16 ni ta'a. Dargaggummaan afuura na kutaa jira. Anis tole jedheen mucaa kanaaf waadaa seeneen, haa ta'utii garuu namoonni kun anaaf nama gaarii waan na ta'aniif sababa ittiin mana sana lakkisu barbaaduun dirqama natti ta'e. Kaadhimaa koo kana waliin sababa barbaaduuf har'a bor otoo jennu yeroonis nutti lakkaa'e. Anis ulfaa'een daa'imni gadameessa koo keessa jiru ni guddata. Kana sababa godheen mana sana keessaa nan ba'a yeroon jedhu intalli jaartii ani mana ishee jiraadhu lakki hin ta'u daa'ima kee anumtuu siif hin guddisaa, kanaaf jettee mana kana gadhiistee hin bayinii, dhiirri bara kanaa sobeetudha, erga deessee booda sitti jijjiiramaa, goyyomtee mana kana keessaa hin bayinii, namni ati beektus hanga kanaatti ni jira jennee hin yaannu, yoo ta'u baate da'umsi baay'ee ulfaataa waan na ta'eef daa'ima kee erga deessee jabaattee baatii tokko fixxee booda fudhattee deemuu hin dandeessaa jettee na amansiisti. Anis dubbii ishee kana jalaa bahuu waan hin dandeenyeef akkanumallee jaalalleen koo kun mana isaa keessatti dubartii ulfaataate kunuunsuun hojii isaan wal qabatee xiqqoo waan ulfaatuuf haa ta'u jedheen manuma kana keessa ture. Rabbi na gargaarees nagaadhaan hiikameen intala dubaraan argadha. Maatiin ani waliin ture garuu dahee booddee haga kanaatti dalagaa gargaaruun waan baay'ee natti ulfaateef akka waadaa isaanii anaaf ta'uu hin dandeenye. Dhugumattis abbaan manaan daa'ima narraa godhate kuni ergan dahee booddee mana isaas jijjiirratee barnootallee nu waliin kan ture addaan kutee. Sanaan booddee ani daa'ima koo waliin rakkachuu nan jalqaba. Rakkoo nyaataaf dhugaatiin mana sana keessa hin jiru. Haa ta'utii garuu ergan dahee booda bakka kaleessanaaf qaban har'anaaf hin qabaatanii. Dubartii orma mooraa sana keessa jirtu keessaa ani nama waggaa dheeraa turedha. Rakkadhees maal jedhees garuu daa'ima koo qabadheen jiraachuun filannoo kooti. Daa'ima faana barnoonni illee wanta na rakkiseef adda nan kute. Otuun haala kanaan jiraachaa jirru guyyaa tokko jaartiin konkolaataa keessatti na argitee mana sanatti na fiddee dhufte kun amma daa'ima godhatteetta. Atis nama egeree qabu, carraan kee hojjettuu mana kanaa qofa ta'anii hafuu qofa miti. Daa'imni keellee amma waan si jabaatteef intala kootti dhiisiitii biyya hambaa deemii waggaa 2-3 erga hojjettee booda deebi'ii koottuutii qabeenya mataa koo itti siif dabaleen wanta feete magaala kana keessatti ni hojjetattaa jettee waadaas naaf galti. Anis tole jedheen intala ishee waggaa amma kana biran ture ofii mataa isheef dhala hin qabne biratti intala koo gateen gara biyya hambaatti imala kun taasisaa. Waggaa 2-3 hojjedheen garuu gara biyyaatti deebi'uun baay'ee natti ulfaate. Akka carraa ta'ee biyya hambaa deemeen manneen na qunnaman mana gaarii hin turre. Ji'a 2-3 hojjedheen bakka tokkorraa bakka gara biraatti jijjiirama. Booddee irratti obboloonni koo shamarranii akkan mana hin jiru keessaa badee bakkeedhaa hojjedhuuf haala waan naaf mijeessaniif badeen hojjechuu jalqabeen haalli naaf mijate. Turtii waggaa 4 walakkaafis hojjedheen gara biyyaatti deebi'een gara maatii kana dura bira jiraachaan ture bira deemeen waa'ee daa'ima koo yeroon gaafadhu intalli isaanii suni ani daa'ima kana siif hin laadhu, akka haadhaatti kan beektu anaan malee siif miti, ofiis ni beektaa ani daa'ima hin qabu, akka dhala kootti siif hin guddisaa. Har'a daa'ima keetiin yoon haadha keedha jedheen isheetti himillee tole jettee siitiin hin fudhadhu. Atis bor jireenya waan dhaabbattuuf otuu daa'ima qabduu abbaa manaa argachuun illee siin waan baay'ee sitti ulfaatuuf naaf dhiisii jettee na kadhatte. Anaaf garaan koo gara haadhaadhaatii daa'ima koo harka isheetti laadhee dhiisuun homaa na hin gammachiisne. Yeroon biyya hambaa turellee sagalee ishee guyyaa tokkoon ol dhaga'een hin beeku. Jarri gamna cimoo waan ta'aniif dursanii beekanii ana haadhummaa daa'ima koo dagachiisanii kan ofii taasisaniiru. Booddee haati imimmaaniin boossee yeroo na kadhattu saalfadheen daa'ima koo dhiise. Biyya hambaatii deebi'een turtii baatii 3 naannooma mana maatii kanaa kireeffadhe.
xiyyeeffadhee jiraachuu yaalee haa ta'utii garuu jireenyi biyya keessaas wanta nama jibbisiisuuf deebi'een gara biyya hambaatti malee kan walirraa fagaate kan walitti deebisu kan walirraanfate kan wal yaadachiisu toora sooshaal miidiyaadhaatii maqaa koo barbaadee abbaan intala koo mucaa kiyya meeqaan gurgurtee jedhee na gaafata. Anis mucaa maal narraa qabdaa daa'imni kee guyyaama sana duutee otoo abbaa taateetta ta'ee fuula keellee na jalaa hin balleessitu jedheen deebiseefi karaa seeraa deemeen daa'ima koo deeffadhaa yookiin immoo natti heerumii amma anuu mana qabaa jedhee na kadhachaa jira. Meeriyoonni koo yaada maalii naaf qoddu? Nama kana yoo xiqqaate waggaa 6 oliif arkees bakka buutee isaas hin beeku. Har'a bara 2013 kana garuu jireenya koo keessa dhufee gaaffii kana naaf dhiyeesseera. Yoon deebisee itti heerume jireenyaaf namni kun amanamummaa hin qabu. Yoon dhiise immoo daa'ima kana ni gurgurteellee naan jechuun na qabsiisuu danda'a. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa kanan jedhu ani obboleettii keessan Dubaa irraati. Ulfaadhaa egaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenyaaf yaada maalii qooddu? Yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisaniif bashannansiisan isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argattanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii.